Ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota maatii chaanaalii reediyoo dhaamsaa nagaan rabbii guddaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha egaa reediyoon dhaamsaa sagantaalee barsiisoo fi bohaarsoo akkasumas seenaalee waarraa barattan jedhu isinii gumaachuu irratti argama. Maarree isinoo itti dabalantanii maatii taataniittu yoo maatii taatanii jiraattan chaanaalii reediyoo dhaamsaa laayik akkasuma sheerii fi koomentii godhuudhaan jajjabeessaa. Warreen alatti haftanii jirtan miseensa hin ta'in jirtan chaanaalii keenya dursaatii sabskiraayib nu godhaadhaa. Seenaa kanarraa waa guddaa baradhaa isiniin jenna. Egaa seenaan irraan dhiyeessuu filadhe seenaa taphataa beekamaa Muhammad Saalaati. Muhammad Saalaa kan dhalate Juunii 15 bara 1992 kaaba Kaayiroo Masrii Bosiyuun keessatti yoo ta'u dargaggummaa isaatti taphattoota ciccimoo dandeettii addaa qaban akka Roonaaldoo fi Ziinaddiin Ziidaan hordofaati kan inni ture. Yeroo taphoota piikaappii sochii isaanii fakkeessuuf yaalaa shaakalaas kan ture Muhammad Saalaan umrii isaa waggaa 14tti garee dargaggoota kilabii Masrii Al-Makluunii makame. Bara 2010tti garee olaanoo Al-Makluunii waliin tapha jalqabaa kan taasise. Saalaan saffisaa fi dandeettiin goolii galchuu Saalaa yeroo muraasa booda xiyyeeffannoo kilabii Siwiizerlaandii FC Baasiil harkiseeti kan inni ture. Bara 2012tti kontiraata isaanii waliin mallatteessee kan ture. Saalaan FC Baasiil waancaa suupper liigii Siwiizerlaandiif fi bara 2012 hanga 2013tti walakkaa xumuraa liigii Awurooppaa gamtaa waldaalee kubbaa miilaa Awurooppaa irratti hirmaachuu isaati kan inni ture. Bara sanatti taphataa cimaa suupper liigii ta'uun badhaasa taphataa warqee Siwiizerlaandii kan argate ture. Guraandhala bara 2014 Saalaan gara Chelsea FC Premier League Ingiliziitti jijjiirameeti kan inni ture. Saalaan nama kutannoo guddaa qabu ta'us yeroo Chelsea waliin ture rakkataa akka ture ni himama. Ta'us Saalaan taphoota Premier League Ingilizii 6 qofarratti kilabichaa waliin taphateeti kan inni ture. Fulbana bara 2015tti Firoontiinaan liigii olaanoo Xaaliyaanii Seeriyaa Itaaliitti A jalatti liqiidhaan osoo hin fudhatamin dure jechuudha. Booda bara sanaa Chelsiin garee Seeriyaa Itaalii garee A kan biraa Roomaatti liqiidhaan kennameeti kan inni ture. Saalaan gara liigii Xaaliyaanitti erga ce'ee booda taphasaa haala ajaa'iba ta'een fooyyesseeti kan inni ture. Bara dorgommii bara 2016 hanga 2017 dura gara Roomaanitti jijjiirraa dhaabbataa xumure. Achiin booda bara sanatti gooliiwwan 19 fi kubbaawwan 13 mijjeessee kennuudhaan taphataa cimaa Roomaa ta'uun filatameeti kan inni ture. Saalaan Liverpooliif taphachuuf erga mallatteessee booda ji'a Julaayii bara 2017 gara Premier League Ingiliziitti deebi'eeti kan inni ture. Bara 2017 hanga 2018tti taphoota Premier League Ingilizii irratti goolii 32 ajaa'ibsiisaa galchuun tapha hamma kanatti taphataa goolii baay'ee galchuun riikardii liigii haaraa galmeesseeti kan inni ture. Saalaan goolii galchuu Premier League Ingilizii ta'uun warqee badhaafameeti kan inni ture. Bara sanatti Liverpool gara xumura Champions League Awurooppaatti kan geesse Saalaan ta'us gareen kun garee humna guddaa qabu Speen Real Madridiin mo'ameeti kan inni ture. Saalaan bara kana dorgommii hundarratti goolii 44 galchuudhaan kan xumure yoo ta'u caamsaa bara 2018 badhaasa taphataa cimaa Premier League bara sanaa argateeti kan inni ture. Taphataan Liverpool isa sadaffaa fi lammii Masrii jalqabaa kabaja sana argate isa qofa ture. Bara 2019 Liverpool waancaa Champions League akka mirkaneessuus gargaareeti kan inni ture. Tapha xumuraa irratti gareen kun Tottenham Hotspur 2-2 injifatee irratti rukuttaa adabbii dafee galchee kan ture. Saalaan ammas bara 2019 hanga 2020tti goolii baay'ee galchuudhaan taphataa cimaa Liverpool ta'eeti kan inni ture. Bara sanatti gooliiwwan 19 fi kubbaawwan 10 mijjeessee kennuudhaan gareen kun waancaa Premier League Ingilizii akka fudhatu shoora guddaa nama taphataa ture. Saalaan kilaboota profeeshinaala waliin milkaa'ina argateen alatti Saalaan garee biyyaalessa Masrii keessatti humna sochoosaa nama turedha. Jalqaba gareewwan Masrii